Ay, walumatti wanta jedhaati walumatti baasame ajaa'ibatti paartiidha. Inta. لا ولدت باس Nasraan artistii bar. نو انجرامتي أنا ما كوبا ماكياتي سيرفوي باسويدا قالوا صيروات أسقطت تاي بريدة إليا Haga saniif qulqulleessi baasine eegree waan ofii maal taate seetiin hambarree ammoo si hin beektaa waadaa kenna hin dagatte isaati. akka nasraatii fi reedii sanii wajjibaafna. Ati waadaa kenna hin dagannee miidhagu. Sirba nasraaf reedii wajjin sirba sana dhaggeessee silaati. Ka asliin faallee maaliin faallee gayyaan sammu. No kamandarri hundi bidda qabatee yaa'e sanii miti. Kamre kabira. Tokkotu jira ka reediif nasraan bichaan hojjetan. Gaara gamaa gamanarraa sagaleete dhagayaama. Dhiis kana bakka dhiis. Waan ofii warra saddaati waan hin nagini dhiis. Wallaa dhugaa bara akkas wallaa akkas jedha. Nadhiis hin fedhuun dhimma keenya. Sirba sani akkasii waliin sirbina jedheeti. Dhimma keeti siin jedhee barbaadde baasee barbaadde dhiisi. Kan kee fidi ilaallaa kan jechuun na jijjiiramu eegalte. Hayyoomiyyuu akkasitti hin jijjiiramne hin beekta beekta. Maali dhimma keeti jechuun namni inshaallah. Sirratti ruhii darallee kenna garuu ammoo akka nama dhimma keeti namaan hin jedhamu kaasee nama boru lubbuu kennuufiif deemanii nadha dhimma keeti akkamiin namaan jedhamu. Maan jedhamu. Maan jedhamne. Jechuun wanti xiqqoo tanaaf jecha maal gochuu ruhii kenna re'an waan gurguddarra sii kenna malee. Bar namni yookaan dhiisi sirraa hin bareedu sirraa nashiidaaf haabbi jedhii geessu hin dagatinii. Deema obboleessa kiyyaan du'aan jiru inshaallah muuxataa jiraate guyyaa duutee rabbii wal geettu hin dagatin jedha gaafan du'ee rabbii wal ga'uusitti. Ashumurii tan deemee kaamaraan ijoollee baanitti yoo ammaan taakisii. Akka tashmuriitti nama garaftuun beeka. Ashmurii kamiin? Wallaa ashmurii haasaan jiru wallaa dhugaas hin jedhama. Ibsaan amanuu dhiiftee ati. Maal goota? Naamanuu dhiiftee sil? Naamanuu dhiiftee? Arasii amanaa. Waan ofii moo mangistii baratti. Kanan beektooti dhala biratti. Amma kiiloo onna dabaltee kaatee inshaallah darajaa onna dabaltee kaatee achi namarraa achina buusuudhaaf. Kan kee yommuu boodhu gahaa dhufii koo. Ati fikirii awwalaa nama sirba awwala naa sirbe tokkoffaa bayya jirturra haga faransitti sirba naa sirbite. As bashaa namni akkas godhan jiru ba'a. Nama harkaan waliin bulle sanirraanuu dabalata. Isinatti hin kaasanii madaa kiyyarra deemteen tuttuqni dhiisme. Fuudhis. Waan fi. Kushiina keessa taa'ee. Manaa baasuu beekatu eeggata si fakkaate kaati manaa baanuu waliin bulu. Kushiina keessa taa'ee si sirbee bar. Ko san jedhaa bartillik. Seenaan sin dagatu. Dhirsoon akkam jira. Nannoo isa si jammarsiise. Kana jammarsiisuu illee hin taane garuu. Kaaba suuraa carraa bisataa dhuunfatti ni jiri. Tersoon jira Terso mo terso si laman. Tersosa? Tersosa? Tersoodha. Terso yaa. Namatti kolfee jennaani bar. Maqaa dagadhe jedheeti. Seelis jala jira. No leencoon na jala jira. Amma dhufa silaa ishee itti goote. Faranjii ho'i galchuu waan ofii. Fidi ingiliffattaasa yaa'ee.
Hola, Jackson. Hola, ¿cómo está? Ala inshallah maaltu faranjii godhe arabaatu. Español, Spanish ya zaati. Inshallah an arginaa rifatte gara sibicha seetee ergattee profaayilii silaalte biyyee nyaatte. Yoom qabda barabboo bayaanu. Eessatti qabdoo? Atama profaayilii kanan kaatee ka dabilii kaayadhu ka. Dabili jechuun akkamitti? Namni jaartiif uffaata jaartiidhaaf uf siifisii kaadhu amma singilii keessaa baateerta amma. Ajaa'iba. Annaa yoo singilii keessaa bahe dabilii profaayilii dabiliirra kaadda? Kan profaayilii dabilii kata singilii keessaa baate jechuudha baramu. Editooriin Maqaa kan keellee dhumarratti jechuudha dhuma maqaa kan keetii irratti illee qubee maayiidhaan qollofi. Qulfii irratti niisin garuu irraa kaasi. Ajaa'iba. Eeshi. Dhuma qubee maayiidhaan qolloftee gizee qolloftee qulfii irraan kaafte qolloftee dhiifta jechuudha kalaas. Profaayilii ammoo profaayilii singiliin kaatiin. Profaayilii dabilii kaadha. Gorsa obbolummaati. Innoo waan deengadda geemina injifattee waan marayyuu akkasuma ta'uu qaba jettee injifatamuu qaba jetteeti. Niin guyyaa san ganaana nyaatte wallaahi. Booda Isi dhufee ati irraa dumaan dhufinii gasti marrallee ta'u. wallaahi kunoo halkan kana nan bulchini. Guyyaa san gursaa guyyaa lamaa qaba. Ammallee galgale mucaan boodigaardi jawaar ture tokko geemii taphatee ture. Innis na himatee ture. Sa'a meeqa rafe seeta naannoo sa'aatii jahaati rafe nu biraa sa'a jaha galgala jechuudha. Halkan keessa yeroo makiin gastii nama naa galchaa jettu lafaa ka'e. Irri barraa dammaqe. Yoo dammaqe viidiyoo gisee ilaalu. Garana nyaatte hin jenne ammoo maaka jibda. Wallaahi viidiyoo san laalee garaana nyaatte xoorinaan isirra geggeeffame sun garaana nyaatte. Wallaahi ibsa rabbiin kun onarra gada garaana nyaatte xoorinatti isirra geggeessan sun Oromoon. Keessattuu xoorinata arsiifan argeen isirra geggeessiti. Lachuu ol geettee na dabaddabde. Lachuu walii galtee si dabaddabdee. Ayyee. Amshir. Bayaan keessaan na dubbisi rakkoon hin jiru. Bayaan hajjii barreessi keessaa waan jiru maraa. Uumaan yaadanii sun gaafa geemii kan keetii Itoophiyaa irraanatu jira. Geemii kan kee guddaadha. Maal kaasiraan? Ay abshir jechuun just geemii onnoo ture rakkoo hin jiru. Guys ምንድን ነው isaa? Gaafa geemii kennaa tapha guddaa qabnu ganaa isinii galee. Tapha isaa irratti abshir sallaan dabalee kun የፍቅር ጨዋታ ስለሆነ ኖርማል Emar ka jaarsaa jaartiiti waan ta'eef rakkoon qabu leedis faristeedha magaayis maanta tan afaan ingiliffaati. jennee toon bira tarree bar. Oromoon ingiliffa baay'een beektu leedis fariste waan jedhamu jira. Ennaati maal godhaa artaree amma ofirraa geeffattee? Wel'is meggeeffadhe sukkaarri kiyya onna ka'ee amareef ganna deebi'u jira. Areera gooti takka takka namarraa hoo akkasumatti taase. Inshallah geemii kan kee guddaan si haa ga'u. Dhibee iltiraa wayii yookiin nama guddaa wayii. Kok ada hatalan kan kita itu. Minno. Arafaate nama si dubbisa. Isa ba'a? Welcome. Nama si dubbisa. Ibsa, ifa. Ifa waan nuti si dubbisti. Akkam jedhi. Ka ibsaa naan qannaan ifaan na eegalee. Irraa gara isiisan lalchiisa jedhee diyaa. Akan Akkam jirtan? naga Ayyaadha. jirra kamet. Jirra galata rabbiin. Ya semua gara media kan rati semua narka. TikTok rati media miti. Garu TikTok yang durani kamu turi amma nan banadda. Follow na Davis. Banadhaa koottaa haa dhufanii hunduu. Ini dum na agan madda madda aje. Nagat. Rakkoon qaba itti jaaladhu. Ada apa kau rugi hati kau yang anuvi?
Abbiraa keetii? Ara goddanyaadha. Waan wannoo kana kaatee fonnoo si fakkaate sisi. Hojiilee hararii isaa si kenninu hara mi'eesso harargeedha. Harargee. Jijjiiraa bara nama. Wal keessa yaada walu. Amma dhugaa jette sila gaafa makiin gara Arsii makii sila Arsiidha gara Harargee gaafa isiin dhattu kan achii gadi gala achii ol deema. Dhugaa itti himuu qofa. Makii yaaddee moo naa yaaddeetamma jidduu kanatti? Egaa makiin gaggalte innillee nama achi galcha jedhee akkam jettare innillee gara siina malee. Makii yaaddeesa? Makii yaaddee? Maal makii yaada? Atamman galtamoo hin galtu gara isaanii? Laala ambaalee galuu fedha. Bakka safarumaatti jirtu wayyaa. Baalee galuu fedha. Bakka amaalee siisoo dha. Baalee galaan. Jettee? Yaa ta'u kaawwan ofiikoo. Ollaa kee wayya jedheeti bara ollaa keetii fagaachuu diddaafi. Beekaa bara akkatti narraan fagaanne qara. Waan biraatiif akkana gara Faransaayii kana waa jana jana seeta namni Kanaadaa Ameerikaa jana jana jenna. As dhiyaachuufi tirsoo. Gara kee dhiyaachuudhaaf. Tirsoon akkam. Bareedaa garuu wayi mudhiin kutee miliqaadhee shakkaaba. Iti godhi dubbii. Akkuma kan kee kanaan milaasi qaballee adii dharra baanillee deema. Akkas taanaan habiibi inshaallah mana keenya ganama galgala ollaan kiyyaaf ka isaa ulee magabatee jidduutti dhiyaata isaa dhaabata jechuudha bar. Katamaa keessa ala isin baasanii ala isin galchan katamaan alatti mana. Baasa waan lafarratti hin dubbaddu bar lafarratti cawana nageetti hin jirtu namni akka kiyyaas. Sila haadha nama miidiyaa irra beennu sani naan jedhan. Ana fi hanga hadhaa hin heerumne. Ibsaan hoyyoo fuudha gaafa ati duute fuudha. Bakka taphadhu waan ofirraa deddeebi'ee ofirraa taa'aa jiraatti. Yaadin ishee yaaddoftee maal taate garuu? Yaada keeti ka akkana godhu. Wallaan yaadin amshir. Shaallallam tokkoffaallee ta'uu dhabu fuuldurri kee lammaffsii wajjin lammaffaa irratti ifa inshaallah 10ffaa irratti yooma takka yaadin dhaabadhee si eega hagati yaadaa muraada kan kee guuttattutti yooma takka. Don't worry about me. Abdii qaba. Abdii takka malee laal mudhii kee dhadhee si eega waan ta'eef waa takka yaadin ashee. Daqiiqa takkaaf akka fuulli kan kee walitti onni jedhu hin barbaadu bakka ati fuula guurtu hin barbaadu. Asli caalisi sodaadhaa hin beektaami? Asli caalaa? Wallahi. Wallah asli caalaati sodaadhaa. Kabajan. Wallahi. Silkii bar gizee atama silkii naa bilbiltu yookaan naa barreessu bar akka waan soddaan naa barreesse yookaan naa bilbileetti onne kotteen tun hundi akkana na rifatti maaltu godhe laata maal jechuuf ibsaan jedhee. Aywa hin beekaami barnaa shaayillee akkasuma bar. Kanaafuu yooma takka hin yaadiniiti. Jirra maaltu nu yaachessaame alhamdulillah inshaallah. Ayaa ishee qaalii koo ishee sitti haa tolu. Tole ishee waan ofii bakka achaa tura. Bye. Miss you, huh? Me so I miss you more.